Maqaan koo Diinaariyaan jedhama. Exhibitionii kana irratti wanti nuun qabannee dhiyaanne meetiidha. Meetii aadaa wajjin wal qabsiisnee diizaayinii goonee hojjenneetudha kan nuuni bakka kanatti jenne. Bakka kana daawwattoota exhibitionii kanaaf kan nuun qopheessine jechuudha. Meetii fi aadaa Oromoo badaa wal qabatee hin turre. Bifa martiitiin hin godhatama ture. Abbootiin harmootiin keenya dur hin godhatu ture. Amma garuu aadaa Oromoo wajjin wal qabsiisuutiin amma fakkeenyaaf as kan jiranii bifa abbaa gadaa mul'isuuni kan hojjennee dhiyeessine jira. Odaan jira akkasumas kaartaa Oromiyaatiin qopheessineedha kan nuun as jirru. Namni tokko eenyummaa isaa beeksisuu yookaan utuu hin dubbatin eenyummaa isaa beeksisuu yoo barbaade wantoota kanaan of mul'isuu danda'a jechuudha. Ammaaf kanas jiran kan gurraa jiru aadaa hojii wal qabachuudha baatanii garuu sanaan qophaa'uu hin danda'a. Kan ammas jiran wanti aadaa wajjin kan mormaa jira, kan qubaa jira. Bifa akka barbaachisetti kan harka irratti godhama asirratti kan godhatamus aadaa Oromoo wajjin wal qabsiisuutiin bifa odaatiin akkasumas kan abbaa gadaa barreeffama adda addaatiin hojjechuun hin danda'amu. Kamiinuu hin danda'ama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf faayidaa guddaadha kan qabu. Bakka kanatti namoonni dhufan wanta kana meeshaa kana jaallatanii keessumaa eenyummaa isaanii gati mul'isuu fi baay'ee jaallataniidha kan isaan fudhatan. Darbee immoo asitti dhugaa dubbachuuf eenyummaa keedha kan mul'istu. Biizinasii irra darbee biizinasiidha wantichi sanarra darbee haala salphaatiin eenyummaa kee karaa ittiin mul'istu gatii ta'ee fi wantoonni akkasii kun baay'ee barbaachisoodha. Dhugaa dubbachuuf ayyaana Irreechaa al tokkodha kan inni argame bifa kanaan miti. Bakka sanatti toora lamaan bakka lamaanitti argamuutiinidha kan hin kabaje. Amma garuu wanti baay'een fooyya'ee jira. Aadaa keenya dursinee bifa exhibitionii kanaan beeksisaa jirra. Kan ayyaana akkasii wajjin wal qabatee wanta akkasii gaafa deemu immoo namoota na fakkaatanii fi waa lamadha bu'aansaa. Tokko eenyummaa isaanii bakkatti aadaa isaanii bakkatti beeksisanidha. Lammataa immoo wanta irraa buufatanii jireenya isaanii wanta ittiin gaggeeffatan ta'afi jechuudha. Sababii kanaaf irreechan dabarseerraa irreechinni ammaa kun adda addummaa qaba jechuudha. Xumura irratti dhaamsi hin qabu. Namoonni eenyummaa keessan meetiin diizaayinii godhatanii of beeksisuu barbaadan nu bukkeetti dhuftanii argachuu dandeessu. Kana malees uummata Oromootiin baga ayyaana Irreechaa geessan jechuun barbaada. As dhufanii bifa kanaan wanta barbaadan waan aadaa isaanii seenaa isaanii wajjin wal qabatu ajajatanii argachuu danda'u jechuun barbaada.